mata duree buddeen jireenyaa kan jedhu. Caqasoota bu'uuraa har'a nuu kennaman seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 11 haga 21 isa jiru. Akkasumas ergaa warra Roomaatti ergame boqonnaa 6 lakkoofsa 20 haga 23 isa jiru. Yohaannis 6:52 haga 59 isa jirurra dhaabadheetanii otoo kana keessaan bahin wantoota isaan sappoortii godhan itti dabaluudhaani sagalee Waaqayyoo wal wajjin baranna jechuudha. Kutaawwan har'a nuu kennaman akka seensaatti yoo ilaalle seerri ba'uu macaafota seeraa keessaa isa lammaffaa, innis immoo Museedhaan kan barraa'e. Hiikkaan seera ba'uu kuni yookiis Exodus kan jennis afaan Giriikiin Exodus kan jennu ba'uu yookiis gadhiifamu gaafa ta'u, afaan Gi'iiziitiin immoo baat jechuudha. Guutummaa macaafa qulqulluu keessatti gaafa ilaallu maqaa Musee si'a 720 kaaseera jechuudha. Si'a 720 kaaseera. Kaayyoon barreeffama seera ba'uu kanaa kaayyoo gurguddaa 5. Kaayyoon inni barreeffamee fi kaayyoon seera ba'uu kanaa tokko, seera uumamaa keessatti seera jalqabame macaafota seeraa biroo wajjin wal qabsiisuuf barreeffame jechuudha kaayyoon isaa. Inni lammaffaanii birmaduu Israa'elotaa Gibxi ba'uu isaanii galmeessuuf yookiis ibsuudhaaf barreeffame. Innis akkuma beekamu maatii Yaaqoobii gara Gibxi gaafa deemanii saba yookiis maatii 70 ture. Waggaa 430 achi keessa jiraachuudhaanii gara maatii yookiis abbaa warraa 600 akkasumas immoo gaafa maatiin guutummaatti lakkaa'amu miliyoona 1.5 haga miliyoona 2 ga'aniiru jedha akka odeeffannoon tokko ibsutti jechuudha. Sabni suni waggaa 430 maal keessa ture? Rakkina, cunqursaa, gidiraa biyya Gibxii yookiis mootii Fara'oon jala ture jechuudha. Isa kana seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 qabdanii gaafa dubbistanii yommus Waaqayyoo gadi qabamuu saba koo argeera. Ani mootii Gibxiitti si ergaa dhaqiitii saba koo naa baasi jedhee yeroo inni Musee ergu argina. Museen immoo sababoota gurguddaa kaasuudhaanii Waaqayyoon falmaa ture. Dandeettiin qabu jedhee falmaa ture. Gaafa inni dandeettiin qabu jedhu ani si wajjin nan ta'a. Ani ergaan qabu maalan dubbadha jechaa ture. Maalin itti maqeenyi doonaan jedhan isa jiruuf isa jiraatu. Aboo hin qabu jedhee maaltu harka kee keessa jira jedhee Waaqayyo deebisa. Maaltu harka kee keessa jira? Ulicha fuudhiitii gaafa inni lafa buusu. Akkasumas ani dubbachuu hin danda'u gingeedha. Afaan kee waliin nan ta'a. Haleluuyaa. Tariitii akkuma Musee kan gadi jennee afaan koo gingeedha dubbachuu hin danda'u aboo hin qabu nama biraa ergatu jechaa jira laata? Kiristoos Yesuus waan si barbaadeef qaba. Ergaa sana waan inni sitti dubbate galmaan ga'eef namoota biroo ergee ulee kee qabaddu deema. Walumaa galatti inni sadaffaanii Waaqayyo seera 3 kennuuf barreeffame jechuudha. Seera 3 waa Israa'elotaa isinitti dubbadheera. Tokko seera amalaa moraal loosejan kennuudhaaf abboommii kurna waa isaa ibsuuf. Lammaffaa immoo seera bulchiisa uummataa kennuudhaaf haala nyaataa, haala amantii, haala waaqeffannaa, haala seera gaa'elaa fi kan kana fakkaatu qabate jechuudha. Inni sadaffaanii seera waaqeffannaa yookiis immoo akkamitti akka waaqeffatan lubni kam keessaa akka ta'u. Inni arfaffaanii Waaqayyo qulqulluu amanamaa fi kan dubbate kan raawwate ta'uudhaaf beeksisuudhaaf barreeffame jechuudha. Inni shanaffaaf inni dhufaanii Gooftaan seenaa birmaduu kan baasu kadhannaa namaa kan dhaga'u ta'uudhaaf
barreeffame. Ergaan inni lammaffaa har'a nuuf kenname ergaa warra Roomaa kuni. Ergaa kana akkuma beekamu Phaawulos barreesse. Phaawulos gaafa barreessu Qorontos keessa taa'etti barreesse. Waldaa kana Phaawulos hin hundeesse. Garuu xalaa barreessee itti erge. Karaa tajaajiltuu waldaa Kinkiriyaas Feeben jedhamtu Roomaa 16 irraa argachuu dandeessu. Karaa sana xalaa kana fuudhee gara waldaa Roomaatti erge jechuudha. Qabiyyeen ergaa Roomaa kana mul'ina ayyaana Waaqayyoo kan ibsudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkasumas eenyullee walitti dhufeenya sirrii osoo hin uumin Waaqayyo wajjin ta'uu fi Kiristaan faayidaa qabeessa ta'uu akka hin dandeenye kaase jechuudha. Kaayyoo kanaaf barreeffame jechuudha. Amma jedhee waan darbee inni sadaffaani Wangeela Yohaannis gaafa laallu ilma Zabdiyoos bartuu Gooftaa Yesuus jaalateetu barreesse. Kunis immoo kakuu haaraa keessaati gara dhumaatti kan inni barreeffame. Ilmi Yohaannis kuni macaafota 5 barreesse. Ergaa 3 fi mul'ata Yohaannis akkasumas wangeela kana barreesseera jechuudha. Kanaafuu sababii inni barreessee fi bara sanatti inni akka dubbatamutti Efesoon taa'ee ergaa kana kan barreesse amantiin sobaa ka'aa ture jechuudha. Amantiin Geneticsii jedhamu amantiin sobaa ka'aa ture. Sababii kanaafi amantii sanarraati saba Gooftaa Yesuusitti amane protect gochuudhaaf ergaa kana wangeela kana barreesse jechuudha. Addumaanii wangeela kana arfanirraa adda kan godhu dinqii 7 ta'e keessaati 5 addumaan achi keessatti kan barreeffame jechuudha. Keessumaati Alaazaar du'ee du'aa ka'uunsaa achi keessatti qofa kan inni caqafame. Bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiramuunsaa achi keessatti. Dubartiin Samaariyaa sana dubbii gochuunsaa achi keessatti. Keessumaa immoo ana kan jedhu ani biddeen jireenyaati. Ani tiskee gaariidha. Ana kan gara jireenyaatti sin geessu jedhee jecha ana jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kan haga 15tti yoo fudhanne si'a 7 dubbateera jechuudha. Waaqummaa Kiristoos ibsuudhaaf kan inni itti fayyadame ibse ana biddeen jireenyaa ana malee gara Kiristoos dhufuun hin danda'amu jedhee lafa kanatti dubbateera jechuudha. Gara mata duree kootti yoon deebi'ee ammana akka seensaatti yoon dubbadhe gara mata duree kootti yoon deebi'ee biddeen jireenyaa jechuun maal jechuudha? Biddeen jireenyaa jechuun maal jechuudha? Tokkoffaanii biddeen jireenyaa jechuun jireenya bara baraa kan kennu jechuudha. Biddeen jireenyaa gaafa jennu jireenya bara baraa kan kennu jechuudha. Namni biddeena kana nyaatu bara baraan hin jiraate. Yohaannis 6:58 sumarraa kana keessatti gaafa laallu namni biddeen kana nyaatu bara baraan jiraate. Akka isaa bara kakuu moofaa sanaa sabni Israa'el mannaa nyaatanii mannaan sun bulanii nyaatanii kaanii dheebotan yookiis beelaan otoo hin taane namni dubbii biddeen jireenyaa kana nyaatu bara baraan jiraata. Sabni Israa'el egaa waggaa 40 mannaa nyaatanii jiraatan. Guyyaa guyyaadhaanii wanta isaaniif barbaachisu mannaa sana maal godhaa? Isaaniif roobsa ture Waaqayyo. Egaa inni kun isa sanatti adda jechuudha. Inni lammaffaanii biddeen jireenyaa jechuun beela hafuuraa kan baasu jechuudha. Namni gara koo dhufu maaliin ta'u Gooftaa Yesuus? Hin beela'u. Yohaannis 6:35 irratti kutaa nama dubbise namni gara koo dhufu maaliin ta'u? Hin beela'u. Biddeen jireenyaa kanarraati kan nyaatu maaliin ta'u? Hin beela'u. Inni sadaffaanii aarsaa fannoo irratti kaffalame jechuudha. Maal jechuun? Biddeen jireenyaa jechuudha. Aarsaa fannoo irratti kaffalame jechuudha. Kana Yohaannis 6:35 irratti buddeen ani kennu foon kooti jedheetu haasaa jechuudha. Buddeen ani kennu maal kooti? Foon kooti jedheetu haasaa jechuudha. Inni kun immoo namni isa nyaanne maaliin ta'u? Jireenya hin argatu, jireenya of keessaa hin qabu. Dhiiga kootti kan hin dhugne, kan hin nyaanne maaliin ta'u? Jireenya of keessaa hin qabu jedheetu haasaa jechuudha. Akkasumas Yohaannis 5:55 irratti gaafa argitan yookiis immoo kutaan kenname 52-59 gaafa ilaaltan kana cimseetu haasaa jechuudha. Kana sirriitti haasaa jechuudha. Kana gaafa jennu aarsaa fannoo irratti kaffalame. Kana jechuun dhiphina Kiristoos Yesuus fannoo irratti godhee rakkina inni achirratti raawwate sana akka
tokkoffaanii jireenya bara bara buddeen jireenyaa jechuun mannaa isa dhugaa isa samiirraa bu'e jechuudha. Mannaa isa dhugaa isa samiirraa bu'e jechuudha. Akkuma sila dubbadhee ture Museen yeroodhaaf maal godhe? Mannaa isa yeroodhaaf ta'u Waaqayyoon gaafatee saba Israa'eliin kennisiise isa nyaatan sabni Israa'el. Garuu Yesuus Kiristoosin Waaqayyo maal godhe? Ilma isaa buddeen jireenyaa bara baraa godhee biyya lafaatiif erge jechuudha. Mannaa isa nyaatanii du'an otoo hin taane, mannaa isa nyaatanii borqa nama alaa otoo hin taane yookiis immoo badu otoo hin taane, buddeen jireenyaa biyyi lafaa ittiin fayyuu dandeessu, buddeen jireenyaa biyyi lafaa ittiin jireenya argachuu dandeessu, buddeen jireenyaa kana ilma isaa tokkicha otoo mararsiifatiin maal godhee biyya lafaatiif dabarsee kenne jechuudha. Buddeen jireenyaa biyyi lafaa ittiin jireenya argachuu dandeessu, buddeen jireenyaa kana ilma isaa tokkicha otoo mararsiifatiin maal godhee biyya lafaatiif dabarsee kenne jechuudha. Inni kun maalidha? Mannaa dhugaa isa samiirraa bu'e anaaf isin bara kana ittiin jiraannu Kiristoos Yesuusitti ittiin dhufne ittiin gara jireenyaatti galuuf galleedha jechuudha. So gabaabumatti buddeen jireenyaa jechuun Yesuus Kiristoos isa fayyisaa ta'edha. Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'edha. Isa madda jireenya bara baraa ta'edha. Isa eebuu fi beela hafuuraa nama quubsu yookiin nama baasu jechuudha. Isa dubbii sagalee Waaqayyoo isa jiraatan jechuudha. Amma kana ergan define godhe yookiin ergan ibsee booddee mata duree koo akkaataa ittiin buddeen jireenyaa kana nyaatan. Akkamitti buddeen jireenyaa kana nyaanna? Tokkoffaa amantiin gara isaa dhufu. Amantiidhaan gara isaa dhufuudhaan yookiis harka hafuuraatiin buddeen jireenyaa kana nyaanna jechuudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 47 gaafa dubbistanii namni anatti amanu maal qaba jedhe? Jireenya bara baraa qaba jedhe. Tokko akkamitti nyaanna jennee amantiin gara isaa dhufuudhaan jireenya bara baraa kana nyaanna. Akkaataa kana nyaanna jechuudha. Akkuma namni gaafa nyaata foonii nyaatu harkaan fuudhee gara afaanitti geessatu akkasumas immoo amantiin karaa harka hafuuraa ittiin Kiristoosin fudhannudha jechuudha. Harka hafuuraa amantiin harka hafuuraa ittiin Kiristoosin fudhannudha jechuudha. Gaafa Kiristoos Yesuusitti amannugaa wantoota gurguddoo bu'uuraa nuyi beekuu qabnu yookiis immoo nu fudhachuu qabnu hedduutu jira jechuudha. Innis Yesuus mataa dhumtisaa maal ta'uusaa jireenya ta'uusaa amanuutu nurra jiraata jechuudha. Ani buddeen jireenyaa gara koo kan dhufu hin beekamu. Anattis kan amanu matumaa hin dheebotu jedhe Yohaannis 6:51 akkasumas 35 irratti. Anatti kan nyaatu hin dheebotu hin beela'u. Akkasumas immoo harka hafuuraa ta'uusaa amanuutu nurra jira jechuudha. Gaafa maal taanu Kiristoos Yesuusitti gaafa dhufnu jechuudha. Yohaannis 1:12 irratti hamma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isaanis immoo warra maal godhan? Warra maqaa isaatti amanan. Yesuusiif kadhannatu. Akkaataan ittiin jireenya kana nyaannu, buddeen jireenyaa kana nyaannu maal jennee kaane? Tokkoffaan amantiidhaan gara isaa dhufuudha jechuudha. Amantiidhaan gara isaa dhufuudhaan buddeen jireenyaa kana nyaanna. Kanaaf Yohaannis 1 irratti akkuma sila siin jedhe hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isaan kunis immoo warra maal godhan? Warra maqaa isaatti amanan. Yesuusiif kadhannatu. Sanaan ayyaana arganne jechuudha. Efesoon 2:8-9 arguu dandeessu. Ayyaanni kun maalidha jechuudha? Fayyinni kun kennaadha jechuudha. Kan nuyi karaa ayyaana argannedha jechuudha. Amantiin garuu kan ittiin harka fayyinaa yookiis immoo harka Yesuusin ittiin fudhannu jechuudha. Amantiin sun jechuudha. Kan biraa afaanii yookiis immoo garaatti amanuudhaan afaan keenyaan ragaa ba'uudhaan Kiristoos Yesuusitti amanna jechuudha. Roomaa 10 daddafeen dubbataa natti fakkaata. Roomaa 10:9-10 gaafa laaltanii Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetti yoo beeksiste Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatte.
Yesus ilgalanato. Maal yoo goote Yesus gooftaa kate afaan keetii yoo beeksiste akka du'a Waaqayyo akka du'a isa kaase garaa keetii yoo amante bara kana sotu dhabame. Namni baay'ee nama hin jiru. Waldaa garuu guuteetu jira. Yesus ilgalanato. Amen. Eka namni afaan isaatiin beeksise garaa isaatti yoo amane maal godha? Jireenya yookiis immoo fayyina bara bara argate jechuudha. Namni garaa isaatti amane maal ta'a? Qajeelaa hin ta'a. Afaan isaatiin kan beeksises maal ta'a? Hin fayyaa jedha lafa kanatti Phaawulos. Egaa akkasumas du'uu fi du'aa ka'uu Yesus Kiristoosiin amanuutu nurra jiraata jechuudha. Gaafa amannee Yesuusin fudhannu du'uuf du'aa ka'uusaa analoojii garaa garaa jira. Yookiis immoo wantoota interpreteeshinii garaa garaatu jira jechuudha lafa kanarra. So isa kana amannee fudhachuutu nurra jiraata. Qorontos jalqabaa 15:3-4 gaafa laallu Kiristoos cubbuu keenyaa du'eera. Inni awwaalameera. Akka Caafanni Qulqullaa'aa jedhanitti guyyaa sadaffaatti du'aa kaafameera. Du'eera cubbuu keenyaaf awwaalame akka Caafanni Qulqullaa'aa tokko tokko jedhanitti guyyaa sadaffaatti ka'eera. Isa kana amanuutu nurra jiraata jechuudha. Isa kana amanuutu nurra jiraata. Inni kaan immoo fayyisaan tokkicha akka ta'e Yesus Kiristoos qofa akka ta'e amannee fudhachuutu nurra jiraata jechuudha. Hojii ergamootaa 4:2 fayyinnis Yesus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaa mootummaa biyya lafaan hin jiru. Maqaa waaqa biraan hin jiru. Fayyinni Yesus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaa kan biraan hin jiru. Kan ittiin fayyinnuuf ta'u kan bantii waaqa kana jala nama tokkoof iyyuu hin kennamne. Maqaan ittiin fayyuu hin danda'amu biyya lafaa kana irratti eenyuun? Adeemsa Yesus Kiristoos. Yesusiif galannaa ta'u. Isaan malee hin jiru jedhetu jala muree haasaa jechuudha. Isa kana amannee fudhachuu danda'utu nurra jiraata. Amanaan isa kana hin fudhanne biddeen jireenya bara baraa sana nyaachuu hin danda'u. Kiristoos Yesuusin fudhatee duukaa deemuu hin danda'u. Akkasumas Yohaannis 14 irratti karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Eenyuyyuu jala muree haasaa jechuudha. Kanaafuu cubbuu keenyaaf akka inni du'e akka inni du'a mo'ee ta'e isa malee fayyisaan tokkichi isa malee biyya lafaa kanarra akka hin jirre amannee fudhachuutu nurra jiraata jechuudha. Yesuusiif galannaa ta'u. Inni lammaffaani akkaataan ittiin biddeen jireenyaa kana nyaatanii dubbii Waaqayyoo guyyaa guyyaan soorachuu. Dubbii Waaqayyoo maa inni? Sabni Israa'el guyyaa guyyaadhaan maal godhaa turan? Mannaa soorachaa turanii. Har'a dubbii Waaqayyoo akka mannaatti guyyaa guyyaadhaan soorachuutu nurra jiraata jechuudha. Jireenyi keenya hafuuraa, jireenyi keenya foonii akkuma soorata guyyaa guyyaa barbaadu, jireenyi keenya hafuuraas maal barbaada? Dubbii sagalee Waaqayyoo barbaada. Dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa dubbii isaa barbaada. Dubbii isaa dheebota. Lubbuun koo dubbii kee dheebotte dhibeetee Yesuusiif galannaa ta'u. Yeroo hunda lubbuun keenya yaadi keenya sagalee isaa Waaqayyoo dheebochuutu nurra jiraata jechuudha. Hirkattummaan keenya, dipendensiin keenya guutummaatti Waaqayyoo irra ta'uutu jiraata, nurra jiraata jechuudha. Kanaaf sabni Israa'el yeroo sanatti maal godhani? Ba'uu 16 irratti kunoo ani waaqa keessaa buddeena isiniif nan roobsa, sabni kun gadi ba'ee ga'aa guyyaa tokko tokkaaf naannatu, anis akka seera kootti injiraataa fi injiraatu isaa kanaan qoree nan ilaala. Yesuusiif galannaa ta'u. Isaan guyyaa guyyaatti nan roobsa kan isaaniif ga'u kan guyyaa tokko qofa akka isaan fudhatan haasaa jechuudha iddoo kanatti. Akeekkachiisee itti kenna jechuudha. Akka isaan irra dabarsanii hin fudhanne. Maaliif? Waaqayyoo kan waggaa 40 yeroo tokko roobsee yookiis immoo akka isaan ol kaawwatan gochuu hin danda'u ture. Hin danda'u ture. Kan waggaa tokko akka isaan fudhatan gochuu hin danda'u ture.
kan torban tokko gochuun danda'u ture maaliif kan guyyaa keessa ofirraan kan godhu Yesuusiif galannaatu guyyaadhaanii dinqii waaqayyoo akka isaan ilaala sagalee waaqayyoo akka isaan siqan guyyaadhaanii akka dubbii waaqayyoo baratan guyyaadhaan lubbuun isaanii waaqayyoo wajjin akka haaromtu itti qabamanii akka jiraatanii fi isa kana barsiisuudhaaf ira kan inni akkasuma Yesuusiif galannaatu soorata kanes nyaanneetiin har'a jiraachuu hin dandeenye akkasuma akkasa meeliin beeku namni kaleessa nyaate har'a numa beela kanaafuu sagalee waaqayyoo kaleessa dhageenye sagalee waaqayyoo kaleessa dubbifan hafuurri keenyas guyyaadhaan maal barbaada dubbii waaqayyoo isa haaraa kana barbaada jechuudha sagalee waaqayyoo kana barbaada jechuudha akkuma foon keenyaaf waan barbaachisu jiru hafuura keenyaaf sagaleen waaqayyoo ni barbaachisa jechuudha akkasumas dubbii waaqayyoo soorata jireenya keenyaa godhannee Maatiyos 4 irratti gaaf tokko Yesuus Kiristoos maal godhe lafa sanatti seexanaan qorame seexannii fi fakkaattonni isaa yaamni isaanii yeroo hundumaa baay'inni addunyaa lafa kana irratti hidhameera waaqayyo nu hawwachu ameen bara kana lallabaan baay'ee saamaa'in waanuma aduu gadi lallaba tajaajilaan baay'een saamaa'in waanuma aduu gadi lallaba suniin barbaachisa jechuu miti makiinaa bituun gaariidha mana ijaaruun gaariidha waan baay'ee gochuun gaariidha maal jedhe duraan dursaa olii yaada barakata lafarraa hin yaaddu gaafa yaadni keenya isa olitti hidhame inni lafa eebbi lafa kanarraas barakanni lafa kanarraas dhufaa jechuudha sammuun namaa isuma kanatti hidhamee jira jechuudha egaa seexanni lafa sana dhaqee dhagaa kana gara daabbootti jijjiiree gooftaan Yesuus ogummaa addaadhaan kan inni seexana sana bukkeedhaa deebise caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ba'u malee ilaa yaa amantoota nyaata har'a nyaannu dhugaatii har'a dhugnu miti kan nu jiraatu kan bara baraan nu jiraachisu dubbii sagalee waaqayyooti isa dhaga'u isa wajjin deemu isaaf abboomamuutu nu jiraachisa Yesuusiif galannaatu egaa akkasumas Efesoon 4:17 gaafa ilaaltanii billaa hafuuraa'e sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa akka billaa hafuuraatti hidhachuutu nurra jiraata jechuudha maal gochuudhaaf seexana akkasii kana mo'uudhaaf qorumsa biyya lafaa mo'uudhaaf yerootti soorrachuun ni jenneef kanaaf jechuudha isa kana mo'achuudhaaf billaa sana qabachuu billaan sun immoo billaa majaa mul'atu kan otoo hin taane sagalee waaqayyoo kana laphee keenya keessatti qabaachuu jechuudha Yesuusiif galannaatu gaafa sagalee waaqayyoo kana qabaannee caaffanni kun keessa keenya jiraatu qorumsa karaa kamiyyuu dhufee maal gochuu dandeenya mo'uu dandeenya Yesuusiif galannaatu akkasumas itti gaafatamummaa dhuunfaa qabaachuu qabna ekedenna kadhata ekeden dargata otoo hin taane lubbuun kamiyyuu Kiristoos Yesuusitti dhugaadhaan itti dhiyaachuutu irra jiraata guyyaadhaan irraati soorachuutu irra jiraata jechuudha ba'uu 16 irratti tokkoon nama akka mannaa sana funaannatu kan inni abboomu tokkoon nama akka inni sana fudhatu maaliif namni biraa nama biraati akka bakka hin buune amantiin koof amantiin keessan ani kan keessan bakka bu'uu hin danda'u ani isiniif amanee bakka bu'ee waa isinii gochuu hin danda'u isintu bakka ofii bu'ee Kiristoos Yesuusiin fudhatee sagalee isaatti jiraata ittiinis Yesuusiif galannaatu ganama yeroo hundumaa haara'uutu irra jiraata lubbuun keenya irra jiraata faaruu Ermiyaas 3:22-23 gaafa argitanii araarri waaqayyoo waan dhuman qabneef gaarummaa isaa irraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne araarri isaa ganama in aareffama amanamummaan isaas baay'ee ta'e Yesuusiif galannaatu araarri isaa ganama in aareffama gaarummaan isaas baay'ee ganama yeroo hundumaa deebi yookiis guyyuu maal gochuu qabna Kiristoos Yesuusitti araaramu isa wajjin
araara buusutu nurra jiraata jechuudha. Yesuusiif galannaa. Inni kun yoo goone maal taana dhuguma biddeen jireenyaa sana nyaanneera jechuudha. Gaafa kana Yesuusiif galannaa. Kanaaf yoo sagalee Waaqayyoo guyyaa guyyaan sooranne akkuma sila dubbadhe humna hafuuraa arganna. Diina yookiin seexana ni ittiin mo'anna. Akkasumas Waaqayyoo irratti hirkannee Waaqayyotti amanannee isaan jiraanna. Yesuusiif galannaa. Inni sadaffaan fedha isaa raawwachuu. Maal jennee akkaataa ittiin biddeen jireenyaa nyaatan tokko Waaqayyotti amanuu jennee lammaffaa guyyaa guyyaatti soorata fudhachuu jennee sadaffaatti immoo sooraticha qofaan fudhachuu otoo hin taane maaltu barbaachisa? Fedha isaa raawwachuutu barbaachisa. Dhaga'uu qofa miti. Dhaga'ummaa akka bara kanaa kan bal'ate hin jiru. Sooshaal miidiyaa irra gaafa seentan hedduu jira. Itti jiraachuutu hin jiru. Kanaaf dhaga'uu qofa otoo hin taane fedha isaa raawwachuu. Yohaannis 4:34 irratti yaanni koo jaalala sana ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha. Yaanni koo jaalala sana ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha jechuudha. Jaalala Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo raawwachuudha jechuudha nyaanni keenya ni jira. Yesuusiif galannaa ta'u. Ameen. Egaa nyaanni foon yeroodhaaf nu quubsa. Nyaanni hafuuraan ni kan dubbii Waaqayyoo garuu bara baraan nu ceesisa. Bara baraan nu jiraachisa. Fedha isaa yoo raawwanne bara baraatiin gara jireenyaatti nu geessa. Yesuusiif galannaa ta'u. Akkasumas isteetiyookis bakka kaleessa turre irraatii ba'uu qabna jechuudha. Bakka kaleessa turre irraatii maal gochuu qabna? Ba'uu qabna jechuudha. Sabni Israa'el ba'uu 16 kana keessatti gaafa ilaaltanii maa'inni qaamaan ba'aniiru. Garuu garaan isaanii ammallee Gibxii jira. Maal yaadu? Foon biyya Gibxii jiru yaadu. Nyaata biyya Gibxii sana yaadu. Qaamaan garuu eessa jiru? Dachaa Edoom keessa jiru. Gammoojjii keessa jiru. Garuu ba'aniiru lafa sana. Ammallee qaamaan eessa jiru? Achi jiru yaadi isaanii Gibxii jira. Waaqayyo irratti gunguman. Maal taa'anii? Ba'uu 16 irratti Musee bayin akkas jedhani. Isin lafa onaa kanatti fiddanii saba kana hundumaa lafa onaa kanatti fiddanii nu fixuudhaaf jedhanii beelaanii turani. Kan na dhibu garuu iddoo kanatti Waaqayyo kaleessa galaana diimaa gargar kutee lafa gogaarra isaan ceesise dinqii guddaa arganiiru. Dabalataan immoo bishaan gaafa isaan gunguman bishaan dhugnu dhabneedhanii bishaan hadhaa mi'eesse isaan obaase. Waaqayyoon gaafachuun kadhachuun otoo irra jiraatu maal godhanii hin gungumanii Waaqayyo irratti. Waaqayyo gungummii isaanii hin dhaga'e mannaa isaanii roobse. Ganama foon hin nyaattu jedhee Yesuusiif galannaa ta'u. Akkasumas immoo yeroo manna akkas jedhuuni lakkoofsa 13 irratti seera ba'uu 13 irratti dimbiriqee gaafa jennu foogisa jennu immoo furrii dhuftee lafa sana buufatte sanumarraan ka'ee ganama maaltu bu'ee gale manna biccelleewwan akkasitti bu'ee gale jechuudha. Yesuusiif galannaa ta'u. Isaan kanan beekanii maal godhanii ganama kaanii maa inni kun jedhanii Musee gaafatan walii isaanii gaggaafatan. Inni kun nyaata mannaa Waaqayyo isiniif roobsedha. Yesuusiif galannaa ta'u. Ameen. Egaa lafa kanatti inni ijoolleen dubbachuu barbaadu waa'ee mannaa sanaa otoo hin taane garaan isaanii Waaqayyo bira hin jiru. Ammallee bakka foon Gibxii sana jira. Yesuusiif galannaa ta'u. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessa jiraachuu dandeenya. Waldaa kiristaanaa keessa taa'uu dandeenya. Har'a jireenyi keenya isa kaleessaa keessa jiraa'u. Namni kamuu akka ofiisaa gaafatu barbaada. Qaamaan waldaatti deddeebuu dandeenya. Lallabuu dandeenya akka kofan. Barsiisuu dandeenya. Faarfachuu dandeenya. Hojiin keenya sunoo bakka kaleessaa jiraatu. Namicha to'anii gara biyyaatti. Otoo kadhatanii bokkaan roobi. Gooftaadhaaf galannaa ta'u. Otoo kadhatanii gaafa bokkaan roobu kadhannaa keessa hirmaachuu maal ta'etu
Barakenya lero bejenne. Yesus ifgalannato. Amen. Ega waldaa keessaa garaan isaa bakka sirba yaala jechuudha. Amantoota akkasii jira barakan. Ega garaa keenyas lafa sanaati lafa galeessa baane sana ammamtu sagaleessaa sana hawaa jira. Hin beekwaan ofuma keessan qafadda. Garaa keessan kutadhaa dachii ba'a yoos malee itti jireenya isa nyaachuun hin danda'a. Yohaannis 15 irras gaafa laaltanii ani muka wayiniitti wayinichaati isin immoo maali damoota kooti anatti gargar baasanii waa gochuu hin dandeessanii. Torbarratti immoo kanadha anatti qabamtanii yoo jiraattanii waan barbaadan hin gootu innis isiniif ta'e. Yesuusiif galannaatu. Maaltu barbaachisa jechuudha isatti qabamanii jiraachuu fedha isaa raawwachuudha jechuudha. Dameen gaafa jirmatti jiraatu kan inni soorata argatu kan inni biddeena argatu gaafa damee jirmatti fottoo maal ta'a jechuudha goguutu dhufa jechuudha. Kiristaanni Kiristoositti jirri kanuma jechuudha. Yesuusiif galannaatu. Inni dhumaanii garbummaa cubbuu jalaa birmaduu ba'u. Garbummaa cubbuu jalaa birmaduu ba'uudhaan maal goona biddeen jireenyaa kan soorranna jechuudha. Gooftaadhaaf galannaa ta'u. Kutaarra nu kenname Roomaa 20:23tti akkasidha. Garboota cubbuu turtanii ijji hojii keessanii du'a ture. Yeroo maal ture? Yeroo garboota cubbuu turtan. Wantoonni isin galeessa hojjechaa turtanii haala isin yeellaasisuu dheedha. Nu yeellaasisu ture jira jechuudha. Erga garba cubbuu jalaa baane. Egaa cubbuu jalaa erga bilisa baane maal ta'an? Kan Waaqayyoo ta'an. 21 irratti makkan kan Waaqayyoo ta'an. Iji keessanis qulqullummaadha. Dhumni isaas jireenya bara baraati. Gaafa kutoolee kana sadan ilaaltan hundumti isaa waa'ee jireenya bara baraa waa'ee biddeen bara baraati kan inni haasu. Yesuusiif galannaatu. Yesuusiif galannaatu. 23 irratti immoo maalidha? Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Yesuusiif galannaatu. Ameen. Garuu kennaan Waaqayyoo maal? Jireenya bara baraati. Qulqullummaan maali dhumni isaa? Jireenya bara baraa fida jechuudha. Yesuusiif galannaatu. Ameen. Kanaaf jireenya keenya samuufaa sana fannisuutu nurra jiraata. Garbummaa cubbuu jalaati ba'uutu nurra jiraata jechuudha. Roomaa 6 irratti inni deebinee garba cubbuu akka hin taanetti inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaa keenya samuufaa isaa wajjin akka isa wajjin akka fannifame hin beekne. Yesuusiif galannaatu. Namummaa keenya samuufaa Kiristoos wajjin fannisne. Ameen. Namummaan keenya inni nu hidhannee jirru saharaa isa Kiristoosiin fakkaatudha. Ameen. Isa wajjin deddeebi'uudha. Isa akka sagalee isaatti jiraatu. Yesuusiif galannaatu. Galaatiyaa 6 irratti immoo birmadummaatti akka nu jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Cubbuu keenya jalaati. Birmaduu nu baase. Namni birmaduu hin baane biddeen jireenyaa nyaachuudha. Sinii keera ka biddeen jireenyaa maal akka Yesuusiif galannaatu. Birmaduu ba'uutu nu jiraata jechuudha. Kanaaf jabaadhaa dhaabadhaa jedha Phaawulos warra Galaatiyaati. Kiristoos sanatti qabamaa jiraadha. Yesuusiif galannaatu. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabamiina. Waaqayyoof galannaatu. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabamiina. Akkasumas Qorontos 2:17 irratti kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Kun immoo nu cubbuuf hin bitamne humna haaraa nuuf kenna. Kun immoo akka nu cubbuuf hin bitamne humna haaraa nuuf kenna. Yesuusiif galannaatu. Akka nu cubbuuf hin bitamne humna haaraa nuuf kenna. Yesuusiif galannaatu. Inni moofaan darbeera dhaanimee nama si bukkeetiin. Innis Kiristoos wajjin fannifameera dhaanimee. Ati uumama haaraadha jedhanii.
fedha isaa raawwadheedha. Yesuus galataati. Ameen. Egaa buddeen jireenyaa kan nyaatu yookiis Kiristoosiin kan fudhatu humna cubbuu mo'uu argata. Yesuus galataati. Hafuurri qulqulluun keessa taa'ee kana hin godhin jedha. Dhumarratti maal jennee kaane buddeen jireenyaa inni kaane Yesuus Kiristoos buddeen jireenyaa isa dhugaa madda jireenyaa bara baraati. Ameen. Akkuma Israa'eloonni gammoojjii keessatti mannaa samii bu'een sooramanii jiraatan har'as nuyi amantiidhaan Yesuusitti dhufnee beela hafuuraa jalaa fayyinee fayyina dhugaa argannee jiraanna jechuudha. Cubbuuf garbummaa du'aa jalaa bilisa ba'uuf kennaa keenya isa ta'e Yesuus Kiristoosiin amannee fedha isaa raawwannee akka dubbii isaatti deddeebi'uutu nurra jiraata jechuudha. Dubbii dhageenya Waaqayyoon haa eebbisu. Waaqayyoon kadhadha.